Ani buku fayyifachuu fi mana xunqaa bichaadhaan hin deemne mana ishee jaaladha. Obbiyee koo bareedduu kootiif furmaata naaf ta'u jechuudha. Ashama arkafune ordoftoota waan kootu akkam jirtanii nagaa keessanii an nagaa kiyya galanni rabbitti haa ta'u isin akkam jirtu jiruun akkam jireenyi akkamii ani nagaa kiyya galanni rabbitti haa tolu yaada xiqqoo tokko yaada dhuunfaa koo yaada akka waan natti dhagaame takka dubbatuuf viidiyoo isinii maruu fedhe yaadichis maali yoo jettan mucayyoo haadha eebbaa yookiin immoo yuutuubni ishiillee eebbaa fi beekaatu jedha namni wallaaltaniillee hin jiru yoo dogoggorellee haadha eebbaa namni wallaale samoona kana mucayyoon kuni yuutuub irratti waan adda addaa gadhiisaa jirti ani waggaa tokko durallee ishii beekaa yuutuubaan jechuudha yeroo sanaaf ani yuutuuballee addaan kutee jira akkuma beektan amata lama akkas addaan kutee ture yuutuuba an baay'eellee qubanidha akkuma yaadattanii hordoftoonni waan kootuuf jechuudha yeroo sanatti illee ani mucayyoon sun gaafa umurii ishii waggaa 3 sana beektanii kan beeku jechuudha eebbaan kun jechuudha mucayyoo baay'ee garaa nama raasa akkumaan ishii nuuf ibsitetti immoo mucayyoo nagumaan dhalattee mucayyoo akkuma ijoollee kamiyyuu olii gad fiiguu dandeessu ture beektanii mucattiin kun baateellee namaan gargaarsa naa godhaa hin jenne na gargaara yaa nama hin jenne maallaqa jechuudha nama keenyas ta'ee nama kamuu kan gaafataa jirtu yuutuuba kiyya naaf guddisaa na jajjabeessaa yaa obboleeyyan kiyyaa jechaa jirti mee ijoolleen hedduun keessan arguu dandeessu dhugaa asumaanillee ijoolleen hin argine yoo jiraattan jechuudha odoo gargaarreenii jechuun laaluudhaan illee subscribe gochuun illee ijoolleen guguddatanii jirtan illee sheeriidhaan illee ani viidiyoo ishii takka faalaalee baay'ee natti dhaga'ame jechuudha akka nama tokkotti keessattuu haati kun immoo ilmoodhaaf hedduu dararamti haadha keenya irratti illee argitaniitu ta'a kan kana tare immoo garaan haadhaa kun baay'ee ulfaataadha ani ilmoo takka hin qaba waan ilmoo argee jira namoonni ilmoon argine illee garuu daa'imaaf namni hin gaddiinii jira jedhee yaadu ani ogguushiin boosee akkas jettu baay'ee garaana nyaattee jechuudha nama obboleeyyan kiyya waan isiniin jechuu barbaadu tokko jechuudha dhiifama natti dhaga'ame dhugaan baay'ee garaa kiyya na nyaatte dhugaa waan danda'uun odoo gargaaree dasneedha ani viidiyoon ishii yoo laalameef illee jedhee sheer illee godheefii jira garuu ijoolleen anaa ol guddattaniin jirtu ijoolleen chaanala guguddoo qabdaniin jirtu ijoolleen oromoo jechuudha yoo isinii danda'ame mucattii kana haa gargaarru maallaqaan na gargaara hin jenne ishiin subscribe gochuun sheer gochuudhaan odoo gargaarree baay'ee natti tola jechuudha dhiifama naaf godhaa inna subscribe sheer goonee fi odoo mucattii kana bira dhaabbanne maallaqaan yoo gargaaruu dadhabne bar bakka sheer goonee fi maa hin guddifne ijoolleen hedduu arguu dandeessu ijoolleen anaa ol chaanala guddaa qabdanillee hin jirtanii innaa daa'imti ishiillee akka yaalamtuuf yuutuubuma kanaan odoo gargaarre maaloo yaa ijoollee oromoo maaf walitti jabaan baay'ee natti dhaga'ame ogguu boossee viidiyoo ishii kana argu jechuudha ani immoo aga danda'ullee bira dhaabbachuudhaaf qophiidha jechuudha isinillee odoo hundi keessanuu viidiyoo kiyya kanallee laaltanii ishii jajjabeessitanii dhugaa haadha jechuun ishiinuu jettee jirti viidiyoo ishii irratti baay'ee kanatti dhaga'ame keessanii mucayyoo kiyya natti ulfaattees hin beektu akkasuma taate osoo fayyaanaa argattee jette beektanii haadha haati immoo dhugaadha waan dadhabdu namni waa'ee haadha beektan hin jirtu hundi keessan immoo namni haadha isaallee jibbuu hin jiru jechuudha gabaabumatti haati waan guddaa nama dandeessi kanaafiyyuu ishiin immoo mucayyoo ishii dadhabdee hin jirtu nuti yoo dandeenye rabbiif jedhaati mucayyoo kana warri chaanala gurguddaa qabdananii kan isin kadhadhu jechuudha
channel ishii share godhaa fi guddisaanii jajjabeessaa si bira jirra jedha waan hin taane iyyuu laalaa olla bar yaa ijoollee waan arrabsoo kana Facebook irra laalaa olla bar dhugaa dubbachuuf jechuudha kanammoo nu waan gaarii yoo dalagne rabbirraa arganna namarraa omaan argatanii dhugaa rabbi ani baay'ee keessi koo na dadhabee galgalarraa video shi takka argee ammallee video lama like subscribe mana yaalaa keessa teessee akkaataa ishiin teesseetti hojjetaa jirtu jechaadha video gushin marturraa ilaalanii baay'ee natti dhagaame dhugaa rabbi ani video intin waan beekaani YouTube maan ishii beekaa jechuudha kanaafiyyuu bira haa dhaabbannu namni ilmoo qabdan namni waa'ee ilmoo beektan injabaattan jedhee yaada immoo garaa kiyya waan na dadhabee dhugaa waaqaa rabbiif jedhaati ijoolleen chaanala guguddaa qabdan kana haa guddifnu haa jajjabeessinu bira haa dhaabbannu ani baay'ee natti dhagaame baay'ee keessi kiyyallee nama daa'e ani immoo humni kiyya kana jedhee kana ishii gargaara jechuun danda'u beektanii garuu haga namummaa kiyya gargaaruuf duubatti hin jedhu waan danda'uun jechuudha waan hin dandeenyeen immoo sibira dhaabbadhallee jedhee waadaa galuu waan hin dandeenyedha waan hin dandeenyeen sibira dhaabbadhan jedhuun garuu hundi keessan namni video kiyya kana dhageessanii chaanala guguddaa qabdanii kiyyallee share godhaati wal biraan gahaati haadha eebbaaf haa dhaabbannu bira haa dhaabbannu haa jajjabeessinu dhugaa obboleettii keenyadha dhiiga keenyadha mushishii miti nama kamiifuu doo gargaarree dhaabbannee wal biraan baay'ee natti tolaa dhugaa baay'ee gaddee baay'ee natti dhagaame kana isiniin jechuuf natti ulfaata kiyyaati akka beekumsa kiyyaa isiniin jechuuf danda'e namni kana video kana dhageessan ingide haadha eebbaa bira haa dhaabbannu hundi keessanuu aga dandeessanii video shillee gadhiiftu aga dhuma haalalluu fi ani baay'ee natti dhagaame aga oromummaa keessanii aga namummaa keessanii namni kamuu dhugaa dubbatuudhaaf saba tokko yookiin immoo afaan tokko haasofne fidoon taane nama rakkate nama dhukkubsate bira dhaabbatuun rabbi biratti illee keeriidha subscribe gochuun yookiin share gochuun yookiin like gochuun itti nu kaffalchiisu keessatti ijoolleen biyya arabaarra jiraannu video bannee haalalluu fi kun gargaarsa ishiidhaa fi jechuudha videoon aga dhumaatti yoo ilaalameef maallaqa xiqqoos ta'uu lakkaa'uu fi danda'a baay'ee kan ishee ajaa'ibsiisu keessaa baatee akka namaa ilmoo kiyya naa gargaara maallaqa walitti naa buusaan jenne garuu waan hojjechaa jiru kanarratti na jabeessaa yaan ilmaan oromoo subscribe naa godhaa like share naa godhaa isiniin jette chaanala guguddaa qabdan hunda keessan yoo doon ta'in ijoolleen hedduun garuu chaanala xixiqqoo gabbuutanii ilaaluun waan isin ittiin tolleef ani hin beeku yaani chaanalli gurguddaan kun illee chaanala xiqqaarraa ka'eetu kan guddina argate jechuudha kanaafiyyuu ijoolleen chaanala gurguddaa qabdan odoos chaanala xixiqqoollee jajjabeessitanii keessas rakkatee jiru kanaaf share gootanii guddiftanii namni waan hin laalleef hin jiru jechuudha chaanala mucattii kana yoo laaltan ijoolleen afaan hin beekneyyuu waan ishiin afaan oromoo naasaftu kanayyuu akka rakkoorra jirtu galee fi ijoollee hedduu koomentii barreessaa fi dhugaa rabbiif jedha rabbiin yoo sodaattan walaa gargaaru waliif haa dhaabbannu namni ogguu du'e boohuuni suura sana laxxafanii boohuuni faayidaan qabu dhugaa rabbi isinitti himuuf aga jirruuf wal bira haa dhaabbannu walitti goomachuu walitti inaafuun faayidaa nuuf hin qabu isiniin jedha dhiifama naaf godha yoon balleesse ani aganatti dhagaame isiniif isinii ibsuu barbaadeeni dhugaa ani baay'ee garaan kiyya na dadhabe dhugaa rabbi isiniin jedha ani illee ilmoo qabadhee jira kun immoo kan rabbi ishiidhaaf jedhedha akkuma jetteeyyuu haatiin dadhabneeni nummoo aga qabnu bira haa dhaabbannu adaraa isiniin jedha obboleeyyan kiyya galatoomaa naaf jiraadha yoon isinitti walleesse na of kalchaa isiniin jedha guddaa galatoomaa dhugaa